ani nama jibbee mini kanani qabsoo se'e mirga koo falmachuu jabaachuun nurra jira kan jedhu nani utuu yaadin qaxalee baakoo jedhe qaxalee baakoo jabaadhaa kana maal jedheen mooraala namaa kennuuf jedheen qaxalee ofiin jedhe qaxalee baakoo hinnaani isa booda qaxalee baasaa jedhe leenca fa'aa ol harkaa fuudhanii qaxaleedhaan isa booda maqaan koon jiru qaxaleedhuma ta'e. Achirraa jalqabame garuma 80 kana keessa natti fakkaata. Galaasaanii yeroo dheeraa fi gammoojjii Harargee keessatti qabsoo godhaa ture. OPDO nama keenya fixaa jirtu. Sobaan biyya bulchaa jirtu. Sobaan nama biraas fixaa jirtu. Attamitti itti galaa jedheen yaada kootti gadde. Nan gadde silaas maaliin godhamni nan gadde oromummaa kanaaf hin jabeessinaa waan goona jennee namoonni akka Galaasaa yeroo jireenya isaa guutuu kanatti dabarsee yommuu dhaqee isa itti rakkataa ture sanan dhumaa bishaan itti naqee lolaasee balleessu kana maal goota dhukkuba malee kuni nama jechisiisu nama jechisiisu nan gadda baay'een gadda natti dhaga'ama malee namni kun lafa dhugaa jira kana jechuun gatiin qabu si'achi du'eera garuu nan gaddaa kana gochuu isaati nan gadda badiidha isa duwwaa miti namoonni keenya warri kontribuushinii guddaa qaban akka Leencoo Lataa Diimaan Hogguu qajeelaa kana jijjiru namoonni Araarsoo Biqilaa akkaataa tokkotti harkifamanii achi seenanii utuu calma dhahee ta'anii warra qabsoo godhu irratti olola oofuun kun bu'aan qabu boriif hin tolu. Nama keenyas gargari duuf deema wanti kun badiidha please ergi dadhabame kun ol dadhabne hundumti keenya iyyuu mana faranjitti biyya faranjitti galle keenya isaanis ta'uu danda'u dhiisaniiti biyya faranjitti hin galluu asimmoo teenya jedhanii isatti dadhabaa turan maaliif bishaanitti naqu maaliif arrabsu warra lolataa jiran sanuma nama qaanessaa of namatu akka sabaatti yoo of namatu fakkiisa. Please afaan qabadhaa ta'a biyya keessanii jiraadhaa hin dubbatinaa yoo dadhabdan dhiisaa dura dhaabbatinaa duraan itti amantanii hojjetaa turtan diigaa jirtu namoota isin ilaaleetti seenitti mooraalii isaa tuttu. Isaan jedhanii egaa warra jiruun warri kunoo Galaasaa nan gadda deemeera. Oromoon mootummaa nan fedhata. Sobaan miti dhugaadhaan fudhata. Dhugaa irratti kan hundaa'een fudhata. Isaaf immoo biirookiraasiin amma jiru badii duwwaa waan ta'eef uummata miidhaa waan tureef biirookiraasiin kunii rehabilitated ta'uu qaba yookaan baduu qaba. Didin baatini wanjoo gabrummaa. Didi keeroo falmi waafoo yeroon kan kee.